yookaan cobxoon fayyisuu jedha waan ta'eef wanti jirtu yoo wal hubachiisan gaariidha. Kanuma quba qabaadha. Waan tokko sirreeffachuu fi tattaafachuun jirra. Tattaaffii sana keessa immoo kan egaa yoo bal'inni dhufee rakkina yoo furatanii rakkina furame keessa namni hin fayyadamnetu jira beektu miti. Namni yeroo hundumaa rakkina keessaa fayyadamutu jira. Yoo rakkinni sun furamuu fedhe faayidaa isaatti bu'a waan ta'eef immoo kun akka inni galman geenye kadanqutu jira. Danqaa akkasii keessatti burjaajiin akka hin uumamne illee lakki kun kana miti kan baatan kanaafi an akka gadhee of ajjeesuuf hin jiru namuma na rakkisanii haaloo bahaa jechuudha. Oromoo manaalaa baaburummaa. Kalam tokkotti eenyu haadha isheeti waan barbaade nama rakkisu guyyaa guutuuf akkasii nam tokko ta'ee yaaduu dadhabee akka nama jaarmiyaatti namaa yaaduutu rakkoo natti fide malee ka'ee qajeele jennaan eessatti halkan tokkotti deemee iddoo na gubbutti bira ga'ee mataa ishee keessa buusee isa shiftummaa alaan caalti ajoobtu haasa isheeti. Haasaa sanarratti RRI'tu ture. Waan nuti dhiyeessine RRI reorient gochuu, retrain gochuu, integrate security sectorii keessatti akkas gochuutu ture jechuudha. Erga akkas gochuun jechuun immoo nama irra deebitee leenjista. Irra deebitee haaromsita. Achii booddee instituushinii biyyattii keessatti qaama adda addaatu jira. Sektaroota adda addaatti galchita. Kan nuti irra deebinee leenjisnuu fi ilaalcha adda addaa irratti leenji'e waraani. Mootummaan abbaa irree waan irratti leenjisee qabaa, nuti waan irratti leenjifannee qabna. Kanadha reorient goone, retrain goone, integrate goona ka jedhu roadmaappii dhiyeeffannee deema. Doomi kinaa isiin. Taakkee tarakkee kennu dhuguma nagarre. Dhaqdhaqii seenuu kee seentee qabamuu kee, harkisaa dhabuu kee nuunis nu waamuu kee, qoqqee nu faaluu kee. Akka beeran daanqoo asaasaa qaxxisuu yoon toshuu dadhabee maan haadheen balleessuu. Obbaati.